Kun qophii addaati. Nagaa jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa akkuma beekamu tibbana manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii gaggeessee ture. Walgahicha irrattis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gaaffii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa dhimmoota nagaa, dhimmoota nageenyaa kan diinagdee akkasumas waliigalaa waa'ee biyyaa waliin wal qabatee kaasaniif immoo deebii kennaniiru. Kanaaf qophii addaa keenya irra kana keessattis dhimmoonni achirratti kaan maal fa'aati akkamitti immoo deebifaman gara fuulduraatti immoo akkamitti tarkaanfachuu qabna kan jedhu irratti miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa waliin keessumattuu Dr. Kafanaa Ifaa fi Dr. Buzaayyoo Dagafaa akkuma jalqaba kaas miseensota mana maree bakka bu'oota uummataati. Isaan wajjin dhimmoota amma kaasne irratti marii kan taasisnu ta'a. Isin hanga xumura qophii keenyaatti nooliin akka turtan kabajaan kan isin affeerru. Dr. Kafanaanis haa ta'u Dr. Buzaayyoon marii taasifnuuf yommuu ta'u keessaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isin jenna. Isinis baay'ee galatoomaa. Gaaffiin kun ni jalqabaa kan ta'u garaagarummaa durii fi kaammaa xiqqoo osoo kaasne miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa yaada isaanii ifaaf bilisaan sodaa tokko malee kaasan dhimmoota garaagaraa irratti jechuun hawaasnis kan taajjabnu nutis kan daawwanne kan nageenye. Akkamitti ilaaltan akkamitti gaaffiin akkamitti ka'ee deebiin immoo dooktar kennan immoo akkamitti ibsamuu danda'a achirraa osoo kaanii bareedee yaada dooktar. Egaa deebii muummichi ministeeraa keenya engadda bakka bu'oota uummataatiif kennanii kan laallu yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf uummannis bakka bu'oonni uummataas gaaffii silaa barbaachisaa ta'e dimokiraatawaa haala dimokiraatawaa ta'een kaasaatii turanii gaaffiin egaa bu'uura ta'an kan akka gaaffii kan diinagdee kan ta'an kan akka hawaasummaa kan ta'an akkasumas immoo gaaffii siyaasaa kan ta'an gaafatamee ture. Egaa walumaa galatti gaaffiin gaafatamaa ture baay'ee gaaffii dimokiraata ta'e gaaffii uummannis bakka bu'oonni uummataas sodaa tokko malee gaafachaa turan akka ta'e hundi keenya iyyuu ni yaadanna. Egaa achi gubbaa irratti hundaa'anii muummichi ministeeraa keenya kabajamoo Dr. Abiy Ahmed gaaffii quubsaa ta'e gaaffii baay'ee bareedaa ta'e tasgabbiidhaan deebisanii jiranii keessattuu diinagdee gubbaa irratti gaaffiin isaan deebisan baay'ee kan nama hawwatudha. Egaa akkuma beekamu barri haga ammaatti keessa turre kuni waggoonni 6 keessa turre kuni bara qophiidha akka turan garuu bara kana gubbaa irraa ka'eetoo biyyi keenya diinagdeedhaan akka ka'aatee jirtu kanaaf immoo kan fakkii guddaa ta'uu danda'u bara darbe biyyi keenya naannoo parsantii 8.1 akka guddatte bara dhufu kana immoo parsantii 8.4 akka guddachuudhaaf qophaa'ee jirtu. Kanaaf immoo karaa hundaan kallattii hundaan keessattuu warri bu'uura diinagdeedhaa ta'an akka haala gaarii gubbaarra jiran haalli amma ture kun hundumtuu haala qophii akka ture bara 2017 irraa ka'eetoo biyyi keenya akka ka'aatti deemtudha kan isaan agarsiisanii wanti qabatamaadhaan immoo lafarra jirus dhugaa dubbachuudhaaf kanuma kana agarsiisu jechaadha. Kanaaf walumaa galatti gaaffiin isaan kennan baay'ee gaaffii quubsaa ta'e gaaffii yeroo isaa eeggate ta'uusaa deebii yeroo isaa eeggate ta'uusaa ibsuu barbaada. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa hedduun isaanii kan paartii biyya bulchuuti. Garuu hin fakkaatu amma haalli dheengaddaa gaaffiin miseensonni kaasan jechuun isarratti osoo sirriitti naa kaastan jechuun hangam dimokiraataa akka ta'e miseensa paartii jedhamee gaaffii uummataa sodaa jechuun dura akkas ture hin gaafatamu ture miseensa paartii yoo taate gaaffii uummanni qabu roorroo uummanni qabu hanqina jiru san ifaan namni miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa hin kaasu miseensa paartii sanaa ta'ee jechuu kooti amma garuu sun hin turre amma kan tibbanaa irratti isiisu soonaa dhugaadha yaada gaarii kaaste namoonni filatamanii dhufanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan duraaniirra haala adda addaatiin irra caalaadha inni ammaa kun maaliif yeroo jijjiiramaa sanatti namoota ijoodha jedhaman paartiin bakka hundarraa barbaadee filateera yeroo sanatti jechuudha. Tokko kanadha. Garaagarummaan miseensaas ni jiraata. Lammaffaa sana qofaa miti. Garaagarummaa miseensaa caalaa warri duriis akkuma kana namoota jajjaboo turan. Akka namaatti miseensonni paarlaamaa bara Addawaayis, bara Hayilesillaasees, bara maaliis akka namaatti akka dhuunfaatti hundi isaaniiyyuu cimoodha. Garuu sirni ati keessatti bakka bu'aa taatu baay'ee murteessaadha. Sirni sun sirna siin dubbachiisna yoo ta'e akkatti dubbattu hin qabdu. Sirni sun yoo dubbachuuf si heeyyama ta'e immoo ni dubbattaa jechuudha. Kun garaagarummaa jiru jechuudha.
gara mana maree bakka bu'oota uummataa kan amma kan keenyatti yoo dhufnu immoo paarlaamaa keessa kan jiru paartiin badhaadhinaa jira. Paartii sagalee guddaa qabuu fi biyya bulchaa jirudha achi keessatti jechuudha. Lammaffaa Izeemaan jira. Abin jira. Dhuunfaadhaan illee jiru achi keessa. Isaan kun hunduu jiru jechuudha. Lakkoo isaanii baay'ee xiqqoo haa ta'an malee achi keessa jiru. Haa ta'u garuu miseensi paartii kan badhaadhinaas haa ta'u kan warra kaanis waan dubbachuu barbaadu inuma dubbata. Afyaa'inis mirga namoota hundaafuu inuma kenna. Kanaaf namni waan itti fakkaatu sirriitti dhiyeessa jechuudha. Akka kaleessaa ani waan paartii biyya bulchuu ta'eef gaaffii kana yoon kaase nan du'aa nan miidhamaa jedhee namni baay'ee hin shakku. Akka paarlaamaatti seerota jira, dambiin keessoo jira. Garuu immoo kanuma keessatti jechuudha waan gaariitudha. Jijjiirama guddaa jira jechuudha. Yeroo isin dhageeffataa turtan paarlaamaa keessatti namni hamma muummicha ministeeraatiin aangoo maaliif hin gadhiiftu jechuu danda'u jechuun mormaa yoo ta'e iyyuu otoo duraatii kun hin darbu. Maal jechuudha jedhama ture. Qilleensa irrayyuu hin darbu. Hin oolu jalqabayyuu hin oolu. Amma kun hundi sodaa tokko malee manni marii bakka bu'oota uummataa faanaan fuulli feesbuukii paarlaamaa fuulli feesbuukii EBC kan faanaa laayivii dabarsa. Kallattiidhaan dabarsa. Akka durii waraabee piroodaakshiniidhaan hojjetee kan keessaa kutee hir'isee miti amma kan darbu. Kun jijjiirama guddaadha. Waan jajuun nurra jiraatu keessaa jechuudha. Kanaaf jijjiiramni gaariin ni jira. Wantoonni hafan immoo hedduun ni jiru. Isaan kana immoo fooyyessaa gara fuulduraatti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Walumaa galatti akkaataatti gaaffiin ka'u, akkaataatti muummichi deebisu, ministeeronni adda addaa dhufanii gabaasa isaanii yeroo dhiyeessan akkaataatti miseensi kaasu sodaa tokko malee lammaffaa immoo akkaataatti ministeeronni deebisanis dhugaa dubbachuuf jijjiirama guddaatu jira. Garuu fooyya'insa guddaa ammallee biyyi keenya guddachaa jirti waan ta'eef kana caalaa fooyyessuun baay'ee barbaachisaadha. Dimookiraasii babal'isuudhaaf jechuun barbaada. Galatooma. Haa ta'u. Gaaffiiwwan kanneen birootti yeroo hin ce'u dhimmoota gurguddoo miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kaasanis haa ta'u gaafa ministeera muummee deebii kennan xiyyeeffatanii kan kennan keessaa tokko dhimma nageenyaati. Bakkeewwan muraasatti ammas rakkoon nageenyaa ni jira. Rakkoon nageenyaa jiraachuun immoo hangam guddina irratti sosochii namaa irrattis dhiibbaa akka uumu ni beekama waan ta'eef isa kana furuu keessatti maaltu hojjetamuu qaba? Akka miseensa mana maree bakka bu'oota uummataatti maal hojjechaa jirtu isin kan jedhu osoo kaasne Dr. Kafana. Egaa dhimma nageenyaa gaaffii gaafatame gubbaa irratti muummichi ministeeraa keenyas akka deebisanitti nutis akka beeknutti mootummaan carraaqqii guddaa carraaqqii hedduu taasisaatii ture nageenya biyya kanatti deebisanii mirkaneessuudhaaf jechaadha. Egaa amma haala amma jiru kanaan hin beektu mootummaan keenya nageenya buusuudhaaf jecha uummata tasgabbeessuudhaaf jecha warra silaa bosona jiran wajjiniin illee waamee bakka adda addaatti mariisistoota adda addaa wajjiniin mariisisaa ture jechaadha. Kuni mootummaan keenya fedhii inni nageenyaaf qabu kan agarsiisudha. Egaa yeroo tokko yeroo lama waan kun adeemsifameera. Haa ta'u malee nageenyi kuni haala barbaachisaa ta'een haalli silaa uummanni keenya eegatee tureen mirkanaa'uu hin dandeenye. Egaa wanti guddaan maalidha iddoo kana gubbaarratti ammas taanaan gara fuulduraattis taanaan kaleessas taanaan har'as taanaan borus taanaan nageenyi baay'ee barbaachisaa ta'eefu waan nama mootummaan karoorsite hojjechaati jiru kana waan dinagdee gubbaarratti hojjetamaati jiru kana waan turizimii gubbaarratti hojjetamaati jiru kana hojiirra oolchuudhaaf biyyattiidhaaf immoo galii barbaachisu karaa biyya alaattillee galchuu danda'uudhaaf nageenyi biyya kana baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf carraaqqii amma kana dura hojjetamaati ture kuni akkuma jiru ta'e gara fuulduraattis mootummaan otoo abdii hin kutanne karaa barbaachisaa ta'een qaamota silaa yeroo ammaa kana hidhatanii bosona keessa jiran wajjiniin walii mareen kun itti fufuutu irra jira. Mee akka miseensa mana maree bakka bu'oota uummataatti waan mootummaan hojjetu yaa walumaan hojjettu garuu immoo dirqama keessan bahuuf hangam socho'aa jirtu dheengaddallee waan kaan qabu gaaffii miseensuma mana maree irraa ka'ee waliin wal qabate qobaasaatti mootummaan bu'aa hin fidu waan ta'eef isintu jira waan ta'eef bakka bu'aa uummataati waan ta'eef rakkoos gammachuuf isaa ta'u kanaaf isarratti gahee keessan bahuuf hangam socho'aa jirtu hangam kutannoo qabdu kan jedhu soo kaasne. Egaa tokko bakka bu'aan uummataadha karaa barbaachisaa ta'een biyya kana gubbaarratti akka nagaan bu'u akka mootummaan illee mormitoota wajjiniin warra sila bosona wajjin jiran wajjiniin
marii taasisuu karaa barbaachisaa ta'een gaaffillee kaasatii turame jechaadha. Ammas fedhiin mootummaadha. Ammas akkuma muummichi ministeeraa keenya haasawaatti ture falli jiru karaa hundaanuu falli jiru nagaa fi nagaadhaan rakkina amma jiru kana hiikudha. Kanaaf mootummaan malli balballi isaa banaadha. Karaa nagaatiin karaa silaa hammayya ta'een karaa silaa walii kennanii fudhachuutiin mootummaan ammallee waan kana itti deemee rakkina kana fufuudhaaf baay'ee qopheedha jechaadha. Karaa qaamni biraas akkanumatti waan kanaaf qophee ta'uutu irra jira. Kana malees immoo nuti hoggaa uummata bira deemnee ta'u uummata mariisifnu yeroo hunda uummanni kan kaasu waa'ee nageenyaa kanadha. Kanaaf uummanni illee akka nagaasaa eeggachuu danda'u. Uummanni illee nageenya kana gubbaarratti nageenya buusuu kana gubbaarratti gahee isaa akka taphachuu danda'u uummataan illee mari'achiisaa jirra jechaadha. Kanaaf qaamni hundumtuu qaama mormitoota ta'uu danda'a. Paartii adda addaa deeggaruu dandeenya. Garuu wanti nageenya dursuu hin jiru jechaadha. Hunda caalayyuu uummanni keenyas haa ta'u miseensi paarlaamaas haa ta'uuti qaamni kamiyyuu taanaan nagaadhaaf dursa kennuutu irra jira. Yoo nagaan jiraatedha hundumtuu kan ta'uu danda'u. Galmeen keenya yaadni keenya hundumtuu wixineen keenya hundumtuu galma kan nu gahuu danda'u yoo nageenyi jiraatedha. Nageenya kana gubbaarratti nuti akka miseensa paarlaamaatti gahee guddaadha qabna. Ammallee gahee guddaadha taphachaati jirra. Mootummaanis gahee guddaa taphachaa jira. Balballi mootummaa banaadha. Balballi uummataa banaadha. Karaa kamiinuu taanaan namni karaa nagaatiin otoo gaaffisaa argachuu danda'u. Gaaffinsaa karaa nagaatiin otoo deebi'uu danda'u rasaasa qabatee namni meeshaa qabatee otoo bosonatti galuun likkee miti. Kuni barri isaas kan irra darbedha. Oromoon keessattuu yeroo ammaa kana Oromoos haa ta'u qaamni biraas haa ta'u yeroo ammaa kana yeroo namni taa'eetu akkatti mari'ateetu walii galuu danda'udha. Kennanii fudhachuu gubbaarratti kan hundaa'udha. Amma fedhe immoo maan taane namni fedhiin namaa hin guutu. Ani fedhiin kiyya naa guutuu danda'uu dhiisa. Ati fedhiin keessii guutuu danda'uu dhiisa. Fedhiin mootummaa guutuu danda'uu dhiisa. Haa ta'u malee uummata keenyaaf jecha biyya keenyaaf jecha biyyi kun kan walooti beeka hundumti keenyayyuu biyya kana gubbaarratti kan wal lolaatti jirru. Biyya addaa hin qabnu. Boru biyya ijoolleen keenya itti darbitee itti fudhattee itti deemtudha. Kanaaf biyya keenyaaf jecha uummata keenyaaf jecha I think kana gubbaarratti walii galuun baay'ee barbaachisaadha. Kanan jedhu yaada akkasii tanan qaba. Dr. Buzaayyoon keessumattuu waan amma Dr. Kafanaan kaasan gaheen mana maree bakka bu'oota uummataa nagaa buusuuf murteessaadha waan ta'eef hangam gahee keenya ba'aa jirra kan jedhu. Oromoon qabsaa'ee lafee isaa itti cabsee dhiiga itti dhangalaasee ilmaan hedduu itti wareegee namni itti salphatee maatiin isaa maatii jiraachuu dadhabee biyya alaatti Keeniyaatti, Taanzaaniyaatti, Jarmaniitti, Ameerikaatti baqatee kaan mana hidhaatti itti du'ee sirni kun dhufee jechuudha. Sirni amma dhufee sirna jijjiiramaa mootummaa jijjiiramaa jennu kuni akkasumatti kennaadhaan waan dhufe miti. Namatu itti salphatee itti miidhamee qabsoo uummataatiin dhufe. Biyya kamittuu lolli araarumaan xumurama. Oromiyaa keessa kan jirus naannoo Amaaraa keessa kan jirus lola. Eegalee akkaataatti wanti kun xumuramu irratti hojjetta malee akkasumatti eegdee miidhaan akka babal'atu taasisaa deemuun baay'ee ulfaataadha. Kan naannoo Oromiyaa yoo kaasnu dhugaa dubbachuudhaaf gara bal'ina mootummaa guddaan asirratti mul'ateera jechuudha. Kan immoo kan agarru maalinni tokko mariin kan mootummaan Itoophiyaa fi TPLF gidduutti lola kaabatti gaggeeffameen kutannoo mootummaa guddaadhaan Piriitooriyaatti nagaadhaan xumurame. Biyyoonni tokko lola keessa turuu waan barbaadaniif waggoota 10-15 tursiisuu danda'u turan akka lola kaabaa kan keenyaa kana. Garuu jabinaaf kutannoo cimina mootummaan qabuun keessumaa gaggeessumaa muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed qabuuni wanni kun dafee goolabame jechuudha. Namoonni tokko lolli kun akkatti fufuu barbaadaa turan jechuudha. Garuu dafanii waan sana xumuruun har'a Tigraay yoo xiqqaate nagaa keessoo argatee guutuu ta'uu baasu jechuudha. Ofiin of bulchaa gara fuulduratti deemaa jira. Oromoof nagaa kennu, Oromiyaaf nagaa kennu namni akka qotatu akka baratu taasisuutu irra jiraata malee lolli kun yoo itti fufaa deeme tokkoffaa warra bosona jiraniifis hin fayyadu. Lubbuu isaanii balleessaa deema. Karoora isaan qabatan hunda harkatti balleessaa deema. Hattuun maqaa sanaan uummata saamaa jiru hedduutu itti fayyadamaa jira. Kanaaf waan sanarraa gara nagaatti dhufuutu baay'ee barbaachisaadha. Faayidaa hin qabu itti fufuun warra bosona keessaa jechuudha. Gama bakka bu'oota uummataatiin immoo nuti maal taasistani kan jedhu akka bakka bu'aatti bakka bu'aan sagalee uummataati. Sagalee uummataati. Kabajamoo Dr. Kafanaanis kan beekan araarri jalqaba jechuudha. Mootummaa keessaa
akka bakka bu'oota uummataatti jalqabaaf nuti yeroo Tigraayitti Piriitooriyaatti araarri gaggeeffamee nagaan bu'ee jedhu kan Oromiyaa haala kanaan xumuramuu qaba kan jedhuun ejjennoo guddaadhaan kan baane. Namni hedduu kan quba qabu miidiyaafis ibsa kennineera. Waa'ee nagaa dubbachuun sodaa hin barbaachisu. Nagaan sirna gadaarraa waan maddeef, nagaan amantoonni hunduu hordofan irraa waan maddeef nagaa dubbachuudhaaf namni qaana'uu hin qabu. Nagaa dubbachuudhaaf abbootiin gadaa qaana'uu hin qabani. Nagaa dubbachuudhaaf hoogganaa mootummaa sodaachuu hin qabu. Nagaa dubbachuudhaaf bakka bu'aan uummataa sodaachuu hin qabu. Nagaa dubbachuudhaaf namni yoo waa'ee nagaa dubbadhe kanan dhabaa sanan dhaba jedhee callisuun irra hin jiraatu jechuudha. Waa'een nagaa duudhaa paartiitiin ofiis akka paartii badhaadhinaatti. Kanaaf jennee nuti illee yeroo sana araarri Tigraayitti bu'e naannoo Oromiyaattis irra deebi'amuu qabaa waan jedhuun kaafnee yeroo sanatti namoonni tokko tokko akkamitti araara jettu maal kan jedhu mufatanii turan. Garuu deebi'ee ta'e wannichi. Sana booda kan araarri marsaa tokkoffaa Taanzaaniyaas kan marsaa lammaffaas gaggeeffame. Mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas labsee kan itti hojiitti gale jechuudha. Kanaaf yeroo sana nuti akka bakka bu'aatti yaada kana kaasneerra nu qofa miti abbootiin gadaas kaasaniiru, daldaltoonni kaasaniiru, ogeessonni miidiyaa hedduun kaasaniiru, uummanni kaasaniiru. Nuti akkuma bakka bu'aatti kaafne jechuudhaaf malee namni waa'ee nagaa kanaa hin kaasiin hin jiru. Uummanni qotiyyoo baatee harqota ijoollee isaarratti baasee kun agartaniittu bakka hedduutti bayee kadhataa jira gama lamaaniinuu nuu araaramaa jechaa jira jechuudha. Kanaaf gama mootummaatiinis gama warra bosona hijiraniitiinis mee Oromoof nagaa finna jedhanii taa'anii waa hunda yaadan galmaan ga'uun hin danda'ani gama lamaaniinuu. Mootummaanis parsantii haga tokko deeme waan barbaadu hunda argachuu hin danda'u. Warri bosona jiranis parsantii haga tokko deemanii waan barbaadan hunda argachuu hin danda'amu. Akkasittiin gara nagaatti dhufuun barbaachisaadha. Yoo kana ta'uu baate nuti gama marii biyyoolessaatti deemaa jirra. Marii biyyoolessaa itti deemaa jirru kana Oromoon alaabaa akkamii barbaada? Oromiyaa keessatti jechuudha. Oromoon alaabaa akkamii barbaada? Akka biyyaatti jechuudha. Oromoon sirna akkamii barbaada? Oromoon akkamittiin Itoophiyaa keessatti akkam ta'e mul'achuu qaba jennee marii biyyoolessaatti utuu deemaa jirru keessoodhaa yoo wal dhabne ammas uummata kana koffisnee bor waan irratti wal lolluyyuu dhabuu waan dandeenyuuf salphina guddaa keessatti wal kuffisuu waan dandeenyuuf gara marii marsaa sadaffaatti deemuun baay'ee barbaachisaadha jedheetan yaada koo kenna jechuudha. Dooktar Kafanaan jalqaba waa kaastanii turtan gara dhimma dinagdee ta'a deemnu. Rakkoo kana keessa taanus dinagdeedhaan immoo waan hedduu milkeessuu dandeenyeerra. Yoo xiqqaate bara darbar 2016 8.1 dhibbeentaa 8.1 bara namoo bara 2017 immoo 8.4 galmeessuuf sochiin kan jalqabamee jira. Isa kana milkeessuufis maakroo dinagdeen gooroo haaraa kun riiformiin dinagdee gooroo haaraas hojiitti galameera. Isa kanatti akkamitti ilaaltan dinagdeen amma biyyattiin galmeessaa jirtu. Rakkoon jireenyi garuu rakkoon isaan keessa taa'amee bu'aaleen hedduun kun galmaan gama qonnaatiinis gama ergiitiinis gama hedduutiin qonnoo kan kaasnu yoo ta'e qamadiis achi keessattis kaasuu dandeenya waan ta'eef osoo sarratti immoo yaada kaasne. Baay'ee galatoomii daagam kun waanuma gaarii nu kaasatii jirta. Egaa wanti amma waa'ee kana dura waan irratti haasawaati turre waa'ee nageenyaa gubbaa irratti. Wanti nuti sirriitti beekuun nurra jiru iddoo kana gubbaa irratti dinagdeen amma biyyattiin kun galmeessatee jirtu hojiin biyyattiin kun amma akka addunyaatti biyya adda addaa ajaa'ibsiisatee jirtu rakkina kana hunda keessa otoo jirtu. Wanti nuti sirriitti beekuun nurra jiru waraana TPLF wajjiniin adeemsifame hin beektu. Almost waggaa lamaaf waraana guddaa gubbaarra turte biyyi kun. Sanatti aanetoo naannoo Oromiyaa keessa almost waggaa 4 waggaa 5 tasgabbiin hin jiru ture. Amma immoo naannoo Amaaraa keessas akkasumatti tasgabbii dhabuun hin jira jechaadha. Wanti haga ammaatti akkanatti dinagdee gubbaarratti agarsiifamaa dhufe kun hojiin achi gubbaarratti hojjetame kun dinagdee gubbaarratti biyyattii wanti ishiin agarsiisaa jirtu kun rakkina kana hunda keessa otoo jirru. Rakkina kana keessa otoo jirru paarkotiin adda addaa hojjetamaniiru. Rakkina kana keessa otoo jirru bu'uurri misoomaa adda addaa hojjetamaniiru. Manni barumsaa adda addaa hojjetamaniiru. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti amma hojjetamaa jiru rakkina kana kun hunda keessa otoo jirru. Otoo nagaa qabaanne otoo biyyattiin kun nagaa qabaatte biyyattiin kun ta'a waan sila ajaa'ibaa waan addunyaan itti ajaa'ibsiifamu hojjechuu dandeessu ture jechaadha. Bu'uurri guddaan biyya kana kan duubatti harkisaatti jiru ammallee irra deebi'ee kanan dubbachuu barbaadu waa'ee nageenyaa gubbaarratti jechaadha. Beekaa isin hundi keenya hin beekna. Oromoon sirna gadaa kan qabudha. Oromoon sirna gadaa kan jedhamu sirna guddaa biyya kanaaf
arjoomira. Nu bira darbee biyyi biraallee waan kana modifaayi godhe haalli itti fayyadamu jira jechaadha. Kun jechuun maal jechuudha? Sirna gadaa jechuun sirna nageenyaati. Sirna Oromoon odaa jala taa'eetoo ittiin mari'ateetoo rakkina isaa itti hiikkatudha. Sirna qaama biraatiifillee biyyoota biraatiifillee fakkii ta'uu danda'udha. Sirna UNESCO gubbaarratti galmaa'edha. Sirna kana otoo qabnu yeroo ammaa kana Oromoon garanaa garasii akka bineensa wal nyaachuun keenya baay'ee kan nama gaddisiisudha. Isa jala mureetoo dubbachuun barbaadu too gara diinagdeetti hin darbin jechaadha. Gara diinagdeetiin kan laallu yoo ta'e rakkina kana hunda keessa otoo jirru kana hunda galmeessuu danda'uun dhugaa dubbachuudhaaf hojii ajaa'ibaati. Akkuma muummichi ministeeraa keenya paarlaamaa gubbaarratti dheengadda kaasanii egaa bar darbe kana biyyattiin kun parsantii 8.1 guddachaa akka turte nu ibsaniiru. Kana wannoo kana guddina kana agarsiisuudhaaf gaheen qonni iddoo kana gubbaarratti taphachaa jiru gahee guddaa akka ta'e sirriitti hubanneerra jechaadha hundumti keenya jechuudha. Kana duras utubaa diinagdee biyya kanaatti ture qonni ammas utubaa diinagdee biyya kanaati gara fuulduraattis utubaa diinagdee biyya kanaa ta'e itti fufa jechaadha. Kana malees immoo keessattuu haaromsi yeroo ammaa kana qonna gubbaarratti taasifame kutannoon karaa sanaan jiru jijjiirran karaa sanaan jiru biyya kana tiraansfoormii gochuu gubbaarratti gahee guddaadha kan inni taphachaa jiru jechaadha. Kanaaf diinagdee biyya kanaa gubbaarratti guddina biyya kanaa gubbaarratti speeshaalii qonni wanti inni taphachaa jiru hojii ajaa'ibaa jaa ta'eefu kana isinis hin beektu biyyi hin beeka hundi keenya hin beekna jechaadha. Lammaffaa gubbaarratti sarviis seektarii gubbaarratti jijjiirraan diinagdeedhaa adeemsifamaa jiru baay'ee hojii ajaa'ibaati jechaadha. Laayik kominikeeshinii gubbaarratti waan jiru hundi keenya ni beekna. Tiraanspoortii gubbaarratti waan jiru ni beekna. Tuurizimii gubbaarratti waan jiru ni beekna. Ispeeshaalii biyya kana gubbaarratti otoo nageenyi jiraate gabataa laagar kan jedhamu kana bakka adda addaatti hojii hojjetaman kana otoo tuurizimiidhaaf banaa ta'anii kan akka gorgoraadhaa, kan akka wancii, kan akka cabaraa curcuraa, kan akka asii inxooxxoo kan jiru kana bakka adda addaa kan jiru kana otoo tuurizimiin sila akka garaatti wanno filoonsaa otoo jiraate yaa'insisaa otoo jiraate dinagdeen biyya kana maal gubbaarra akka ga'uu danda'u hundi keenya hubachuu hin dandeenye jechaadha. Kanaaf karaa sarviisiitti waan ta'aati jiru hojii ajaa'ibaa akka hojjetamaati jiru hundi keenya argaati jirra jechaadha. Kana malees immoo industirii gubbaarratti hojiin hojjetamaati jiru hojii ajaa'ibaati. Konistirakshinii gubbaarratti hojiin hojjetamaati jiru maanufaaktcharingii gubbaarratti hojiin hojjetamaati jiru hojii guddaadha jechaadha. Kun walitti qabamee yoo laallu ta'e dinagdee biyyi keenya galmeessaa jirtuu fi bara dhuftu biyyi keenya dinagdee galmeessuudhaaf qophaa'aa jirtu keessatti gahee guddaa taphachaa jira jechaadha. Egaa kuni amma isaan tilmaama kennanii muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed tilmaama kan parsantii 8.4 kan jedhu malee kana ol ta'uu danda'a. Ispeeshaalii hundi keenya nageenya gubbaarratti xiyyeeffannee kan hojjennu yoo ta'e nageenyi biyya keenyatti deebi'ee kan mirkanaa'u yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf guddinni amma parsantii 8.4 jedhamu kuni kana ol ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf akka biyyaatti wantas gubbaarratti hojjetamaati jiru gara fuulduraattis wanti hojjetamuudhaaf yaadameeti jiru baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Ammallee dinagdee kanatti fufsiisuudhaaf ammallee guddina biyya kanaatti fufsiisuudhaaf nageenyi har'as borus nageenyi baay'ee barbaachisaadha kan jedhu. Dr. Buzaayyoon gabaabsaatimee dhimma ammaa kaasne irratti osoo waatti dhiyaatan. Gabaabseedhuma kaasuudhaa fi dinagdeen biyya kanaa kan durii haala hamaa keessa rakkisaa keessa akka ture eenyuyyuu kan beekudha jechuudha. Sana haasa'uuf yeroon hin jiru garuu har'a erga mootummaan jijjiiramaa dhufee as dinagdeen Itoophiyaa gama hundaanuu jechuudha guddataa jira. Gama hundaanuu damee hundaanuu jijjiirama fuulduratti ta'e dabalaa jiraachuu agarsiisa jechuudha. Qonnaa yoo ilaalle, sarviis seektarii yoo ilaalle gama hundaanuu jechuudha. Kanaaf dinagdeen Itoophiyaa karaa hundaanuu guddataa jira jechuudha. Sana keessaa yoo ilaalle amma fakkeenyaaf dinagdeen maali waan jedhu namni warri dinagdee sirriitti ibsuu danda'u. Garuu waan fooyya'insa dinagdee gooroo yoo kaasne fakkeenyaaf duraan hudhaa guddaan biyya kana ture naashinaal baankiin biyya kanaa doolaarii birrii murteessee ofii murteessa ture. Amma wanti sun hiikamuu jechuun waan guddaadha. Sun maalinni namoonni biyya alaa jiranii akka dhufanii Itoophiyaa keessatti investimentii gurguddaa warshaalee gurguddaa akka gaggeessan taasisaa jechuudha. Yoo sun ta'u immoo biyyi kun carraa hojii bal'aa uummataaf kennuuf deema jechuudha. Kun waan tokkodha. Fooyya'insi dinagdee gooroo kana qofaa miti waa hedduudha. Kun akka fakkeenyaatti kaasuu barbaade jechuudha. Karaa biraa dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafataa jirtu jechuudha. Fooyya'insa dinagdee fuulduratti Itoophiyaan bakka barbaadde gahuu keessatti gahee guddaa ni qabaata.
wantoonni amma ta'an hundumtu Itoophiyaan guddinni dinagdee ishee Afrikaa qofa keessatti osoo hin taane akka addunyaatti sadarkaa barbaadamu irra akka ga'uu fi kan hojjetamaa jirudha jechuudha. Gama hundaanuu yoo ilaalle guddina keessa jira. Haa ta'u garuu namni gaaffii akkamii qaba yeroo hedduu erga dinagdeen guddataa jiraanne erga waa hunduu guddataa jiraate akkamittiin qaala'insi nurratti dhufee jedha namni baay'een jechuudha. Kana gaaffii namoonni dinagdee ogeessonni dinagdee hedduunuu deebisaa turanidha. Maal jechuudha kana jechuun eega dinagdeen ol guddataa jiraate nuti akkamittiin qaala'insi nutti dhufee waan jedhudha. Qaala'insa jechuun rakkoo Itoophiyaa qofa miti. Biyyoonni hundumtuu qaala'insi dinagdeetiin jechuudha infleeshiniidhaan kan rukutamiin hin jiru. Inkaamiin nama tokko achuma yoo ta'e xiqqaadha yoo ta'e dabalaan deemu yoo ta'e gatii waa ittiin bittu immoo dabalaa deema yoo ta'e utuun jaallatiin qaala'insi dhufaa jechuudha. Qaala'insi kun immoo sababni isaa sababa namtolchee ta'uu danda'a, sababa uumamaa ta'uu danda'a, dhufuu danda'a jechuudha. Waraanni biyyoota adda addaa keessa jiru immoo qaala'insa jireenyaa fiduu danda'a. Kan Raashiyaa fi Yuukireen qaala'insa fiduu danda'a jechuudha. Kan biyyoota adda addaatti gaggeeffamu kuni impaaktiin isaa dhufee as keessatti mul'achuu danda'a jechuudha. Haa ta'u garuu biyyi kun gama hundaanuu qonnaa har'a qamadii yoo ilaalle garmalee guddataa jira. Oomishaalee adda addaa yoo ilaalle buna yoo ilaalle maashinoota adda addaa yoo ilaalle warshaalee yoo ilaalle guddataa jira. Itoophiyaan gama dinagdeetiin guddachuudhaan biyya abdii guddaa qabduu fi yeroo gabaabaa keessatti rakkina dinagdee qaala'insa waan jennu kun hir'atee uummanni keenya gara fuulduraatti yeroo itti biyya isaa keessatti hojjetee guddatee gama hundaanuu gammadee jiraatu yeroo dhiyoo waan ta'eef kun immoo jijjiirama gaariirra waan jiruu fi abdii guutuudhaan eeggachuun hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yaada jedhuun qabachuudha. Gara Dr. Kafanaatti osoo hin ce'in achuma dhimma karra galaanaa waan naa kaastaniif dheengaddas gaafa walgee gaggeeffamu ministeerri muummee waan kaasan qabu. Addunyaan haa dhaga'u kan jedhan dhimma karra galaanaati. Karra galaanaa karaa nagaatiin argachuun dirqama. Yoollee ofiif milkeessuu baan ijoolleen keenya yookiin dhaloonni ta'an milkeessuu danda'u. Kun kan milkaa'u kan hojjetamu garuu karaa nagaatiin jedhan. Karri galaanaa waan amma kaasne kanaaf dinagdeef haa ta'u dhageettummaa dhagaa'ummaa biyya kanaaf hangam gahee qaba. Kana keessatti immoo akka miseensaatti maal hojjechaa jirtu? Baay'ee gaariidha. Ulaa galaanaa jechuun gabaabumatti mana jechuun amma fakkeenyaaf mana yoo fudhatte manni karaa ittiin baatu qabda, karaa ittiin seentu qabda. Manumti kam mana kan jechisiisu yoo balbala qabaatedha. Karaa ittiin seentuuf karaa ittiin baatu. Biyya tokko biyya kan jechisiisu yoo ulaa galaanaa qabaatedha. Lakkii ulaa galaanaa yoo hin qabaanne biyyan jedhamuu jechuu dandeessa. Biyya jedhamuu danda'a. Garuu biyya guddatu miti biyyi ulaa galaanaa hin qabne. Ulaa galaanaa jechuun meeshaa biyya keessaa qabdu kan biyya alaatti erguu barbaaddu biyya kamiyyuu deemtee gurgurachuu kan barbaaddu ofii keetiin murteeffattee karaa ittiin baastu jechuudha. Tokko kana dinagdee irratti kun immoo dhiibbaa guddaa qaba. Lammaffaa ulaa galaanaa jechuun biyya alaarraa meeshaa barbaaddu qaala'insa jireenyaa ammaaf illee jechuudha kan furmaata guddaa ta'u meeshaa mana keessaa haa ta'u meeshaalee itti fayyadamnu haa ta'u meeshaalee nyaataa haa ta'u meeshaalee industirii haa ta'u meeshaalee gurguddaa waraanaa haa ta'u taankii haa ta'u rasaasa haa ta'u kan barbaaddu immoo biyyoota kamirraayyuu karaa ulaa galaanaa balbala qabdu sanaan karaa itti gashattu jechuudha. Biyya kan taasisu ulaa galaanaati. Kanaaf mootummaan keenya murteessee ulaan galaanaa biyya kanaaf barbaachisaadha jedhee kan itti murteesseef jechuudha. Uummanni Itoophiyaa hundumtuu dhimma ulaa galaanaa kana dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu jedhee qabatee milkaa'ina isaatiif hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Uummanni Itoophiyaa baay'inni isaa dabalaa deemaa jira. Gara fuulduraatti har'a miliyoona 120 kan jennu kuni miliyoona 150 200 ta'aa deema. Lafti xiqqaadha. Lafa xiqqaan kun walgaa hin jiru. Haala akkasii keessatti ulaa galaanaatiin meeshaaleen biyya keessaa galanii biyya keessaas gara alaatti ba'anii dinagdeen Itoophiyaa kan amma jiru caalaa guddataa yoo deeme malee uummanni kun deebi'ee wal fixuu qofaaf fuuti. Biyyoota ollaa ulaa galaanaa qaban humnaan itti yaa'ee isaanillee rakkisuu danda'a waan ta'eef ulaan galaanaa dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabu dhimma itti fufuu dhabu uummata biyya kanaa fi biyya kanaati kan Itoophiyaa qofaa miti ulaa galaanaa qabaachuuf dhabuun Itoophiyaa kan inni murteessu. Biyyoonni ollaa nagaa argachuu yoo barbaadani ulaan galaanaa Itoophiyaaf barbaachisaadha jedhanii waliin dhaabachuu qabu jechuudha. Malee Itoophiyaan ukkaanfamtee biyya miliyoona hamma kana uummata hamma kanaa qabattee ukkaanfamtee balbala tokko malee ulaa tokko malee akkasitti haa teessu jechuun bor uummanni kun baay'ataa yoo deeme
miliyoona 200 300 gaafa galaa deemu otuun jaallatiin dhiibamee dhaqee Sudaan irra dhangala'uu danda'a, Eertiraa irra dhangala'uu danda'a, Somaalee irra bahuu danda'a. Wanni kun dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf biyyi kun akka itti fufuuf gaanfa Afrikaa akka tasgabbaa'uu fi addunyaan Itoophiyaan nagaa qabaattee shororkeessummaa hundallee akka ittistuuf yoo barbaadde dhimma ulaa galaanaa kan Itoophiyaadhaaf gargaaruun baay'ee murteessaadha jechuun barbaada. Akka miseensa mana maree bakka bu'oota uummataatti maal hojjettan isa kana milkeessuu keessatti dippiloomaasii hojii dippiloomaasii ta'uu danda'a gama garaa garaatiin qaamota dhimmi ilaallatu wajjin mareetuunis ta'uu danda'a barreeffamaanis ta'uu danda'a hayyoota waan taataniif kanaaf maal hojjechaa jirtu? Akka mana maree bakka bu'oota uummataatti nuti jalqaba faayidaan ulaa galaanaa maali kan jedhu carraa argameen jechuudha uummata keenyaaf ibsuun waan tokko ture. Lammaffaa miidiyaaleen mootummaa paarlaamaa jechuun mataa biyyaati. Aangoo olaanaan biyya kana keessa jiru mana maree bakka bu'oota uummataati miseensota paarlaamaati. Yoo dheengadda muummichi ministeeraa dhimma ulaa galaanaa kaasanii dhimmi kun yaada uummata Itoophiyaa guutuu ta'uusaa harka keenya rukunnee agarsiisneerra jechuudha. Harka rukutuun suni maal salphaadha jechuu danda'a namni. Dhimma biraadhaaf nuti harka rukunne. Dhimmi ulaa galaanaa yoo ka'u garuu dhimmi tokkummaa biyyaa yoo ka'u garuu miseensi achi keessa taa'u kun wal faana harka rukutee fi tokko tokkoonsaa kan dhufe aanaa hunda bakka bu'eetu naannoo filannoo qaba namni hundumti kun. Bakka bu'aa aanaa hundaa waan ta'eef Itoophiyaa guutuu keessatti naannoo Tigraay irraa kan hafe uummanni paarlaamaa keessa hin jiraatiin hin jiru. Sana jechuun maal jechuudha guutummaatti yaada muummicha ministeeraa mirkaneessineerraa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa gama dippiloomaasiitiin immoo biyyoota adda addaa wajjiniin imbaasii adda addaa wajjiniin manni maree bakka bu'oota uummataa marii taasisaa jira. Imbaasiiwwan hedduudha kan waamaman achitti jechuudha. Koreewwan dhaabbii imbaasii bira ni dhaqu, imbaasiiwwan gara waajjira paarlaamaa keenyaatti ni dhufu. Biyyi kun ulaan galaanaa ishee barbaachisa kan jedhu immoo manni marii bakka bu'oota uummataa, waajjirri mana marii bakka bu'oota uummataa, afyaa'iin bakka bu'aanii mootummaa mana marii keessa jiru dhiibbaa guddaa taasisaa jira waan ta'eef gama sanaanis bakka bu'aan uummataa hin teenye jechuudha akka waajjiraattis akka miseensattis. Dooktar Kafanaan waan amma Dooktar Buzaayyoon kaasan gabaabsinee kaasu. Isa kana milkeessuu keessatti karra galaanaa argachuuf barbaadu san milkeessuu keessatti hangam gahee keenya ba'aa jirra akka miseensaattis akka lammittis akka hayyuuttis. Biyyoota guguddaa addunyaa kana gubbaarra jiran yoo kan laallu ta'e kriitikaalii bakka isaan irratti silaa konfliktii uumantu jira. Bakka isaan naashinaal intarastii isaanii yookiin faayidaa biyya isaaniitti eeguudhaaf irratti wareega kaffalantu jira. Bal'ifnee to'a laallu waan kana. Saawus Chaayinaasii kan laallu yoo ta'e biyya Ameerikaadha. Iddoo kana gubbaarra qabiinsa hin qabdu. Galaanaan hin daangessitu iddoo kana gubbaarratti. Iddoo sana gubbaarra dhuftee iddoo kana gubbaarratti markaba ishii dhaabuu jechuun iddoo sana gubbaarratti naashinaal intarastiin ishii wanti ishiin eegaa jirtu ni jira jechaadha. Pershaan galfi kan fudhattu yoo ta'e baay'inaan bobaan addunyaa kana gubbaarratti darbu karaa sanaani kan darbu. Doon iddoo sana dhaabdee too Ameerikaan iddoo sana irratti faayidaa biyya ishii naashinaal intarastiin ishii kan eegduuf sababa tokko miti. Sababa tokko malee miti. Iraan kan fudhattu yoo ta'e biyyoota naannoo sana gubbaarra jiran yoo kan fudhattu ta'e iddoo sana gubbaatti naashinaal intarastii ijaa qabaniif jechaadha. Sadaffaa gubbaarratti Gulf of Eden Red Sea kan jedhaman kana yoo kan laalte gara galaana diimaa kan laaltu ta'e biyyoonni fagoo jiranis biyyoonni dhiyoo jiranis biyyoonni guguddaa ta'anis biyyoonni garaa morma baafachaa jiranis iddoo kana gubbaarratti xiyyeeffannaa godhanii too ilaaluun isaanii eeguun isaanii sababa tokko malee miti. Kana hoola kan laallu yoo ta'e biyyi amma fakkeenyaaf naannoo kana gubbaarra hin jirre maaltu jira? Faransaay kan fudhattu yoo ta'e, Ameerikaa kan fudhattu yoo ta'e, Chaayinaa kan fudhattu yoo ta'e, Raashiyaa kan fudhattu yoo ta'e, biyya United Arab Emirates kan fudhattu yoo ta'e galaana diimaa gubbaarra miti kan jiran. Kanaaf dhimmi kun dhimma kiriitikaalii ilaallamuun irra jirudha. Dhimmi kun ishuun kun dhimma hundi nam ani lammii Itoophiyaati kan jedhu kan bosona jiru jiraatu haa ta'u, kan qaama paartii mootummaa keessa jiraatu haa ta'u, kan deggeru haa ta'u, kan mormu haa ta'u dhimmi kun dhimma biyyattiiti jechaadha. Dooktar Kafanaa Ifaa akkasumas immoo Dooktar Buzaayyoo Dagafaa keessumattuu tibbana manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii gaggeessuu waliin wal qabatee dhimmoota achirratti kaanii fi dhimmoota hawaasummaa walumaa galatti garuu dhimma biyya irratti marii bareedaa waan waliin taasifneef maqaa hordoftoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Isinis baay'ee galatoomaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin adda addaa isinii qopheessinee kana tureen qophiileen keenyaaf itti fufuun turtii gaarii. Thank you.